Abbaa shittoo waliin sirna jaarsummaa tan maaliif dhaabba? Miilli namni ani surree ziippiitti hin galchine hin jiru. Yaada sirbuu qabda. Raanumatti si ergan. Gabbarree hafuu qaba jettee yaadda. Yeroo dhaladhu wala waliin. Baalee lafa immoo gosa. Sadii cabsine baddaa isaanii. Coomina fa'aa jedhanii nama waamanii jedhan. Bara sabatti miilaan lafa deemtan as beeka gurbaa gajjala. Araada maalii qabda? Kiloo meeqa abbaduun kun? Gabbara dhiisaa aadaa kasaara. Kanaafuu of beekuun hin qabu foormulaa bakkuma jirtaniin horaatii naa bulaa. Yooyyaa ashamaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kun Isaam Shoodha. Torbeedhaan keessummoota garaagaraa waliin isin faana turtii bareedaan ni taasisna. Har'as keessummaa addaa qabannee dhufneetiin jirra. Keessummaan keenya eenyu ce'umsaan booda immoo walitti deebinu kasiniif ibsinu ta'a. Hanga xumuraatitti nuuf faana tura. YouTube chaanaalii keenyaaf haroo taatan subscribe gochuudhaan jalqabaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isaam Shoo. Isaam Shoo. Suleemaan yookiin Abbaa Dunkuree baga nagaadhaan dhufte. Ashama baga nagaan nu eedan. Waamicha Isaam Shoo irraa siif godhame kabajee waan argamteef hedduu galatoomii sin jechuu jaalannaa turtii gaarii akka taasisnu abdii guutuu qabna. Maqaan kee sirriin Suleemaanidha. Suleemaan eenyuti? Yaa jalqaba irratti baga nagaan nu simattanii nagaan nu eedanii qophii Isaam Shoo irratti nuuf yeroo keessaniif baay'ee natti tolee jira, na gammachiisee jira. Naaf galatoomaa isiniin jecha maqaan kiyya Suleeman Miftahaati. Sooshaal miidiyaa irratti garuu Abbaa Dunkureedhaan si beekna. Mee dhiyeenyaas walitti qabna waan ta'eef nutis Abbaa Dunkuree jenneetiin si waamna. Abbaa Dunkuree akkamitti moggaafattee yaadannoo addaa, seenaa addaa, hiikaa addaa qaba Abbaa Dunkureen sanirraa jalqabnu. Abbaan Dunkuree seenaa ajaa'ibaa qaba. Abbaa Dunkuree jechuun mul'ata keessa kiyyaati. Kennama keessa kiyyaati Abbaa Dunkuree moggaasni Abbaa Dunkuree. Abbaan Dunkuree kun gaafa Suleeman dhalatu waliin dhalate. Ana keessa anaa jiru kan biraa jechuudha. Hiikaa qaba Abbaa Dunkuree jechuun. Dunkuree maqaan jedhu hiikaa qaba. Dunkuree jechi jedhu hiikaa qaba, hiikaa guddaa qaba. Maal jechuudha? Dunkuree jechuun karra anaa jinaati. Karra anaa jinaa Baalee keessatti dirree Sheek Huseenitti baay'ee beekamtii qaba. Karra anaa jinaati. Karra jechuun ammoo ulaadha seensa. Seensa jechuun keessa. Keessa jechuun ammoo deemsan beeyta. Warri Baalee kun aannan malee bishaan hin jaalatu naan jedhanii siif aannan waraabee kiyya bishaanii chirsaa goonu. Cheers. Wal keessaan wal argiti jedhan yeroo hin jaalala. Abbaa shittoo yookiin ammootu Keemboon waliin haasawaa jaarsolee abbootii keenyaa fakkeessuudhaan dhuftanii akka abbootii keenyaatitti hojjechuu gara koomeediitti jijjiiruu kana itti yaaddanii akkamitti fiddanii ka'umsi isaa yoomi ka jedhu irraa mee bal'inaan haasaween. Abbaa shittoo waliin yeroo jalqabaa nuti namuma biyya takkaati, namuma ganda takkaati, wal beekna. Nu lachuu immoo kennama akka tokkoo qabna. Aartii keessatti waan hunda irratti hojjechuudhaan wanta itti dhufne hundaan hojjenna nuti. Aartiilleen uumamaan nu keessa jira. Nu lamaan walitti yeroo dhufne jennu humna nu lamaan bira jiru kana walitti finnee laallee waliin ka'umsa goonee jecha. Sirna arsii aadaa fi akkaataa ittiin jireenya ittiin bulmaata abbootii kennaa kanniintu nu keessa jira. Nu keessa iyyuu nama guddaa lamaa wayiitu jira. Namoonni lamaan si keessa jiran jaarsoliidha namoonni. Jaarsolii lamaan sani Abbaa Shittootii fi Abbaa Dunkuree. Abbaan Shittoo ta'ee Abbaan Dunkureen ta'ee karaa uummata kennaa yaada kanaan baanee jechuudha. Yaada kana yeroo qabannee baanu Abbaan Shittoollee aartii biraatis ni dandeettii inni uumamaan qabu jira. Anis dandeettii uumamaan ani ka biraa ka qabu jira. Kun ammoo ka waloo kennaati. Isaan dhufne. Fudhatamni hawaasa biratti jiru yaadaan jajjabeessuudhaan mee maal fakkaata? Fudhatamni uummata biratti jiru baay'ee gammadee uummanni kennaa ijoolleen teenya dhaloonni ammaa waan akkanaa kana nu yaadachiisuun isaanii baay'ee warri biyya ambaa jiraatan namoonni waggaa dheeraadhaaf waa'ee haasa'uu akkanaa kana dhaga'anii baay'ee itti gammadee jireenya isaanii kan duraanii kan daa'imummaa isa yaadatanii bakka baay'ee ittiin bohaaranii. Abbaa Dunkuree taatee hojjechuu keetiin yaada addaa siif kenname kan yaadattu jiraate. Yaadota hedduutu jira. San keessaa garuu kan addaa jettee kan yaadame. Yaadni addaa wahii ka jiru yeroo Abbaa Dunkuree ta'ee hojjedhu sanitti uffannaa kiyyaa fi haasawni kiyya waliin fakkaatu ture. Haasawni ani akka jaarsoliin uffattu ture jalqaba hoo jalqaba. Yeroo jalqabaa san hin uffanne ture. Haasawni ani haasa'u garuu haasaa nama guddaati. Sila badaa mucaa kana duubaan sila gurbaa sila badaa jira haasa'u. Waan jaarsa biraa ta'a. Ammallee namni miidiyaa irratti na beeku ka nama guddaadhaan na beeku suni bakka hojiitti dhufan amma waloo maaman uffataa kanan beeyta achi dhufanii
Abbo salaam alaikum waalaikum salaam sila gurguruu namuma hagas ga'u miidiyaa irratti nama guddaa fakkaatu santu iyyuu Si wanti kiyyoo moo nama biraatu si keessa jira siin jedhan yaadonni akkana baay'ee siif kennamu jechuudha. Baay'ee naaf kennama. Abbaa Shittoo fi Abbaan Dunkureen jalqabbiin isaanii baay'ee bareeda ture fudhatamas argatanii jiru garuu itti fufuu hin dandeenye maaliif waliin hojjechuu dhaabanii yookiin dhiisanii gaafiiwwan jedhan koomantiiwwan keessan jala deeme yommuu ilaalu argiitiin hin jira. Abbaa Shittoo waliin sirna jaarsummaa tana maa ittiin fufsiisne maaliif dhaabdanne? Abbaa Shittoo waliin hin dhaabne. Abbaa Shittoo waliin osoo hin taane jaarsummaa fakkeenyaaf jalqabne haga wahii oofnee jirra. Waa lama wal bira oofna. Jireenya yaadillee wal bira oofna waan ta'eef yeroo waa lamatti gortooti beektaa hundaa wal bira oofuu hin dandeettu. Takka asiteen dhahaa takka asiteen qabaa akkasitti deemaa turre osumaa deemnuu waan kan osoo haala gaariidhaan oofaa jirru jireenyis kaa jireenya dhuunfaa kennaa waan hojjennu jira. Jireenyi xiqqoo isii biizii nu godhee akka biizii siin godhee naanin waan san qabbaneessitan malee sababaan biraan jiru. Sababni takka hin jiru. Okay. Marri Abbaa Dunkuree yeroo dhiyoo kana irratti ammootu TikTok irratti walaloo baay'ee miidhooftuun jechoota mi'aawoodhaan gadi baheetiin hin jira. Saninis ammootu yeroo gabaabaa keessatti fudhatama argatte. Walaloon kee barnootaan dhufe immoo beekumsuma uumamaan siif kenname. Akkuma reefu siin jedhe yoo ka yaadattu taate Abbaan Dunkuree humna nama lamaatiin walitti dabalamee sochii godhaa turre. Walaloon ammoo kennama uumaa kiyyaati. Yeroo dhaladhu walaloo waliin dhaladhe osoo sadarkaa gara mana barumsaa hin deemin iyyuu wantoota haasayuu irratti ani walaloodhaan haasayuu irratti barreessuu fi dubbisuu osoo hin danda'in dura walaloodhaan haasayuu walaloodhaan namaatti cooruu maalii kanneen dandeettii addaa qabu. Dandeettii kennaa qaba. Akkuma jedhan duraan ibidda irratti yeroo hibboo maalii taphatan maatiin baadiyyaa kun hin beeyta. Walaloodhaan qoosaa ture. Maatiin kiyyaa kennama jechuudha wanti sun. Walaloowwan ati TikTok irratti gadhiifte keessa haala addaatiin na ajaa'ibe walaloo takkatu jira. Waa'ee lukkuu walaleessiteetiin jirta. Walaloon sun sorgoo fi sookoo qabamoo lukkuma faarsoo barbaaddeeti immoo maal inni yaada sanirraa naaf kaasii walaloon sun gaafii na taate hafteerti. Yaa walaloo seenaa lukkuu tokko. Ani immoo lukkuun akkana seenaa hin qabdi jedheetti ni nuuf gaafa. Wanti soogoo fi soogoo of keessaa qabdi. Seenaan lukkuu suni seenaa barnoota guddaa of keessaa qabu nama hubateef bu'aa guddaa waan qabu ergaa guddaa jecha gabaabaadhaan waan of keessaa qabudha. Seenaa lukkuu san irratti yoo ka hubattu taate bifa walalootiin illee si ibsa. Jalqaba irratti haasayaan akkaataa inni itti akkas ta'e si ibsa. Yayyitu iyyuu hoolaa nyaatu foonaa warraa dhufe. Mooraa warraa bakka hoolaan itti hidhamtu dhufe baadiyyaatti. Yeroo dhuftu lukkuun qooxirraa gadi agartee yayyii tana iyyite. Yeroo iyyitu sareen warraatiis iyya lukkuu kana dhagahee dute. Yeroo iyya lukkuu dhagahu yayyiin agarree beeki sareen iyya lukkuu dhagahe. Lukkuun yayyii agarraan iyyite sareen ammoo iyya lukkuu san dhagahee dute tiisheen ammoo iyya saree dhagahee ka'ee gadi bahe. Yeroo gadi bahu yayyii argee hoolarraa ari'ee deebi'e. Lubbuu hoolaa sanii baraaree jira. Yeroo deebi'u maatiin hirribarraa ka'anii maaltu maal ta'e qaa'inni maalii jennaan yayyiitu hoolaa nyaachuuf dhuftee erga mooraa seente sareen itti dutee jedheen sareen iyyee dhagahee gadi bahee hanqisee as deebi'ee jedheen. Maatiin gammadan ta lukkuutun jalaa dhahamte amma gurbaan lukkuu iyyite quban qabu. Maatiin gammachuudhaan of wallaale. Yeroo of wallaalu gammachuu har'aa tana ta hoolaan kun marti nu haftee jette maaliin ibsannaa akkanumatti gammannee hin cal'ifnu gammachuu tana maaliin ibsannaa jennaan lukkuu san gaffidaa jedhanii lukkuu san qalannee isii nyaannee isiidhaan ibsannaa jedhan. Iyyi lukkuu kan hoolaa hambise sun lubbuma isii deebisee isii baasee jira. Qalamtu isii godhe. Mee amma walaloo san nu yaadachiisi daawwattoota keenyaaf hin jaalatan jedhee yaada. Yayyiin hoolaa nyaachuuf dhufnaan foonaa warraa iyya kormaan lukkuu yayyii ijaan garraan sareenis ni dufe dhagahee iyya lukkuu tiiseen hirribarraa ka'ee maal iyyi kun jedhee gadi fiigee hanqisee ari'ee maatiin dammaqanii jedhan maaltu ta'e. Yayyiitu hoolaa nyaachuuf erga mooraa seente sareen itti dutee dhagahee gabbahee hanqisee deebi'e jedheen tiiseen hoolaa nummoo iyyi lukkuu waan ta'u ni laalla. Maatiin gammachuudhaan of wallaalee sirbee ililchuun amma kaa waliin tumee dibbee lukkuu san gaffidaa qalannee haa nyaannu gammachuu har'aa tana saniin haa ibsannu jedhan. Ajab ajab ajab. Iyyi lukkuu kan hoolaa hambise baasee lubbuu isima deebisee kanaafuu yeroo waa dubbannu nama dubbannuuf iddoo itti dubbannu addaan baafnee yoo hin beekin hunda ibidda qabsiifteen ofumaa of gubda.
cheers walaloo kanaaf cheers. Kuni dandeettii addaati. Wannan uumamaa si kenname eegatee asumatti Isaam Shoo jechoota wayiitiin meenaa ibsa. Abbaadun Kuree ciao. Ilmi namaa kamuu bu'aa cehii qaba. Yeroo takka kolfaa takka gaddaan cabaa. Dabarsa jireenya jiraatee of waliin. Hariiroon jaalalaas jirti hundaa oliin. Isaam Shoos kanumaan wal qabsiisee gaafii hawaasa isaa yaamee godhee fi intarvii akka namni irraa fudhatuuf fakkeenya bohaartii fi aartii mudannoo jireenya kokkolfaa taphannee waliif himaa seenaa tottolchaa yaabbannee waliin karaa ceena. Kanaafuu of beekuun hin qabu foormulaa bakkuma jirtaniin horaatii naa bulaa. Gaafii addaa si gaafadhuudhaaf deema. Gaafii kana keessaa mootu nama tokko filachuu dirqama. Haadha warraa kee ilma keetiif haadha kee laga keessa seenan. Laga keessaa mootu kan baraaruu dandeessu nama tokko qofa silaa jedhamtee sadan keessaa eenyuun filatta? Dursi haadhumaaf godhama. Haadhuma baasa. Haadhuma filatta. Eshi haadha wanti caalu hin jiru. Abbaadun Kuree sagalee miidhagaa qaba. Dandeettii walaloo barreessuus haala ajaa'ibaadhaan argineetiin hin jirra. Yaada sirbuu qabda Abbaadun Kuree. Sirbaa fi sirni garaagaraa ammatti sirnatti jira. Sirba sanis sirba sirnaa karaa hawaasa keenya irraa barsiisuu fi hawaasni aadaa hawaasa keenyaatiin waan wahii uf duratti qabadhee dhufaa jira. Waan aadaadhaan wal fakkaatu. Gara aartii industirii sirbaatitti seenaa jirtaa jechuudha. Namni haga dandeettii walaloo qabuu fi sagalee miidhagaa qaba. Mootu sirbuun isaa dirqama. Hojii bareedaa akka nuuf qabattee dhuftu abdiidha guddaa qabna. Hojii walumaan kan ilaallu ta'a daawwattoota keenya. Gaafii kana hiriyootuma keenya keessaa gaafadhu naan jedhanii. Har'aanumatti si ergan. Gaafichi maal inni Abbaadun Kuree uffata babal'aa kan uffatuuf qal'inni isaa dho'isuudhaaf nyaata irratti garuu namni qal'aan hin danda'amu siin jedhanii uffata bal'aa kan uffatu narraa bareeda jettee addit immoo akkuma jedhamu qal'ina kee dho'isuuf. Lakki qal'ina illee dho'isuuf qal'ina salphina hin qabdu garuu uffata bal'aa kan uffadhuuf nyaata illee ima nyaanna. Nyaattee fi yookaan dhiiftee fi furdattuu nyaannee garuu uffata bal'aa kan uffadhuuf nama uffata bal'aa waan irraa xiqqoo isii qaama isaatti maxxanee irraa hin fokkanne wayii godhatu wayya jechamaaf uffata bal'aan kun waa hedduuf gaariidha beekta. Uffanni bal'aan gaachana. Qilleensa galcha. Qilleensa galcha malee uffata bal'aa fi qal'aa wal bira godhadhee yeroo laalu anatti kan tolee jedhe uffata bal'aa yeroo godhu. Qal'inni keessa waliin. Kiiloo meeqa Abbaadun Kuree? Ani garuu waliin miizaan tilmaamnee sitti waliin laallasa. Ji'oota kana keessa miizaan irratti dhaabbattee hin beektu? Ni sodaattaa qal'ina kee hangam akka ta'e? Kiiloo koree jira. Kiiloo irratti jajjabaa godhe akka qal'annee miti ilmi dhiiraa. Kiiloo sana hin amanne. Kiiloon ani hin kaase jedhee yaadu kiiloo ani kaase kaanee jalqaba kiiloon kiyya hagana jedhee sammuu kiyya keessatti yaadee fi kaan dhaqee kaase wal jira harkaa taree kaanii koreetu caala. Kaanii yaadir. Kaanii koree caala. Ani qal'aan kun silaada kiiloo irratti. Akka salphaa miti. Gurbaan maal naan jedhe kan miizaanaa. Lafeen nu jabaadha. Gurbaan miizaanaa namni qal'aan lafee babal'ata dhiirri qal'atee fi miti fudhatee fi miidhamee na godhe wanni sun dhuga. Warra furdaa kana sodaachisaa jirta amma as biratti Abbaadun Kuree foon keessa namaa faayidaa hin qabu nan jedhaa jirta. Waliin laalanii waliin ta'ee laala kiiloo kenna. Abbaadun Kuree maatiidhaaf ilma meeqaffaadha? Abbaadun Kuree maatii kagara abbaa kiyyaatiin. Kagara abbaa keetiitiin. Kanaafuu abbaan kee maatii lama qaba jechuudha moo meeqa? Maatii lama qaba. Maatii lama qaba. Okay. Maatii gara abbaa kiyyaatiin ani 8ffaa moo akkasii. Haadha keetiif hoo? Haadha kiyyaaf ammoo 2ffaa. Na dura kan jiru ilma dhiiraatii Mubaarak jedhama. Namni maatii keessan keessa dandeettii aartii qabu siin alatti hin jira namni biraa? Dandeettii aartiitiin maatiin guutumatu dandeettii aartii qabayyuu riiolleen akkuma beektu. TikTok irratti ni ilaala. Abbaadun Kuree durba akkamii jaalatta? Jireenya kiyya keessatti durba bifaan yookaan haala ijaan laaluutiin filadhoon nama. Dhugaa rabbii. Maaliifi ijaawwan ilaaltuu fi wanni qaamaan agartu garaagara sitti ta'uu danda'a. Wanni sammuu yaanni ilaalchi sammuutii fi kan bifaa sun garaagara ta'uu danda'a. Bifaan osoo hin taane
amalaa fi haala irratti hundaa'ee bifti carraadha. Bifa irratti hundaa'ee hin fidu. Yeroo isin jedhu namni kamiyyuu amalaa fi haalaa fi waan hunda si ilaaleetiin hin jaalatu qaba malee. Abbaan Dunkuree sadarkaa kana irra gahuudhaaf aarsaa kafaleetiin hin jira. Kaleessa eessa turte eessaa kaate amma eessa geessee jirta? Mee waa'ee jireenya keetii akkamitti dabarsitee as geessee ka jedhurraa waa takka haasoo barbaade. Jireenya kaleessa jireenya keessatti bu'aa cehii guddaatu jira. Gaarri itti seennee ilaalin yookaan ammoo karaa hojiitiin karaa guddinaatiin tattaaffii garaagaraa gochuudhaan waan hunda yaaluudhaan waan namni tuffatu sila namni kanaan hin guddadhu jedhee yoo takkittiidhaan guddachuudhaaf yaadu hunda yaalee karaa hundaan tuttuqee hattan liistiroo irraallee eegalee. Liistiroo xareedee? Yaa liistiroo illee hin turre garuu ji'a takkaaf illee ta'u itti aansee maashina hodhaa kana jalqaba irratti kaawiyyaa lilmoodhaan surree uffata suufaa kana wanta dalagaa ture harkaan jecha kan hojjetaa mana namaatti. Mana namaatti qaxaramtee jechuudha. Yaa mana namaatti hojjedhaa barataati yeroo barnoota keessa jirutti mana namaatti lilmoodhaan uffata namaa suufa kan namni hodhee lafa kaa'u kana qulfii irratti dhaabaa kaawiyyaa hojjetaa torbeedhaan kaawiyyaa kasalaatiin. Kaawiyyaa kasalaatiin? Waggaa dheeraadha jechuudha. Waggaa tokko akkas kan hojjetaa ture. Abdiin kun akkasumatti iyyuu osoo asiin baradhu. Kuni Baaleetti moo Adaamaatti? Baaleetti. Baaleetti. Yaa osoo san hojjedhu adeemsa keessa ogummaa sanillee barataa dhuftee jechuudha. Ogummaatti yeroo seene ogummaan sun naa ta'uu jalqabee manuma namaa sanitti uffata surree hodhuu baradhee muruu baradhee kan jechuu baradhee tartiibaan hattan osoo kifiyyaan naan kafalamne hunda aarsaa guddaa kafalaa ture jecha obsa guddaadhaan chaalenjiin ani yeroo sanitti barnoota wajjin keessa taree baay'ee waan guddaadha. Maashina talukaan dhiitan san beektaa? Maashina duraanii talukaan dhahaatiin manaa jennee isii san fuudhee gabayaa baasee ziippii surree namarratti amma surree miila namaa jalatti gisee wayii faashina ta'ee qal'isanii irratti dalagatan miila san yaadadda yeroo sanitti barataa turre. Miilli namni ani surree ziippii ittiin galchine hin jiru. Mana uffata waloomaa qabdan hanga ammaatitti maal hojjeteetiin hin jira? Kanaan booda maal hojjechuu yaade? Waloomaan anaaf ilma kiyya jireenya kiyya rabbii gaditti waloomaadha. Akkuma maqaan waloomaa hojiin isaallee waloomaa. Mana uffata waloomaa kana sochima gaafa jalqaba ka'umsa yeroo mana uffatatti seenu marfeedhaan jalqabe san irraa kaayyuma san qabadhee itti xiichee beelaa fi dheebuu hedduu keessa akkasumatti dabree tanarraa bayaa taanitti seenaa osoo asiteen kufuudhaaf jedhu asiteen takka qabadhee waan wayitti rarra'a. Hattan maashina elektirikiitiin osoo hin hojjenne yeroo maashina miilaa san diizaayinoota garaagaraa barataa diizaayinoota garaagaraa hojjetaa sadarkaa kanarra geessee ni jira. Amma immoo hojii ajaa'ibaa hojii diizaayinaa kun hoggaa ammaatti argitu kan anas uffata miidhagaa naaf hojjetanitu jira. Garuu Abbaan Dunkuree waloomaa osoo hin hundeessin dura abbaa shittoo waliin mana uffataa hin qaban ture naan jedhani ani isanii quba hin qabu. Dura irratti mana uffataa waliin bantanii turtani inni ammas mana uffataa aadaa abbaa shittoo hin qaba waan ta'eef. Akkaataan sun abbaa shittoo wajjin anillee kophumatti qaba ture mana uffata waloomaa maqaa osoo moggaasin dura uffatuma hojjedha ture. Uffatuma garaagaraa kanneen hodhaa ture. Gara aadaatti osoo seenii suufa fa'aa hodhaa. Suufa kootii fi surree waan akka mudawwara uffata diizaayina garaagaraa kanneen hodhaa ture yeroo sanitti akkasitti hin guddisne maashina takkaanii. Osumaa jedhu innis hojii uffata hodhaa kanneen hojjetaa nama lamaa walitti dhufnee yeroo aartii kana ol keessa arginee hojii kana eegallu mana uffataa kanas walitti dabalamnee akka waliin bannu waliin haasofnee waliin eegalle. Yeroo waliin eegallu yeroo xiqqoo keessatti ji'a lama qofa waliin hojjenne ji'a lama keessatti nu lachuu uf dandeenye. Uf dandeessanii mana uffata aadaa garaagaraatti wal maddiitti bannee wal gargaaraa haga ammaa hojjetaa jirra jechuudha. Amma waloomaa diizaayinii hojjettoota meeqa qaba? 7 qaba. Hojjettoota 7 qaba. Baay'ee guddateetiin hin jira. Yeroo wayii yuutibas waliin hojjechaa tiniin turre isaan miidiyaa irratti sirboota jaalatamoo artistoota keenyaa walaloo jijjiiraatiin hojjetaatiin turre. Yeroo sanitti ammootu sirboota sirbaa turte keessaa
sirba waa'ee gabbara waa'ee gabbara haayisuutiitu jira. Mee sirba sanii yaadatta? Waa'ee gabbara irratti gisee sun. Mee jedhiti san booda waa'ee gabbara bal'inaan haasa'e. Sirba gisee jijjiirree dalaynee waa'ee gabbara kana irratti waa'ee doolii hojjennee bara. Gabbara kana irratti gadi qabnee hojjechuu qabnaa yoo baay'ee sirbi suni maal jedha? Jaalalumaaniin bultii ijaarraa gabbara dhiisaa aadaa kasaara qarshii yoo nyaatiin abbee hin aaraa hiyyeessi maaliin bultii ijaaraa gabbara dhiisaa jechuudhaaf miti gatii ol kaaftaan tun nama miti xiqqoo xiqqeessa keessatti ilaala nama hin qabneefis hubachuuf yaala ankootiif miti kan jedhe akkasitti ilaalin gadhe qeerrootu abdii muratee jira jaalatee gatee bobba'aa biraa kan qabu fi fuudhee callisaa kan qabne mee maalii mallisaa hedduus namaas dhibaa haallisaa abshir dhabuun kan kee akkamii hojjedhu kaayyoo kee talaamii yoo isiin si diddees na yaamii duraanuu sababni miidhama keetii gabbara keetii shamaraan jedhaa jirta wanni manatti haftee fi gabbara keefi. Waa'een gabbaraa kun naannoo Baalee fi Arsii irratti gabbara baay'ee gaafatama. Amma ammootu aadaa dabree akka biizinaasaatiittis lakkaa'amaatiin hin jira. Mee gabbarri aadaa miidhaa moo aadaa fayyaduudha? Gabbarri hafuu qaba jettee yaadda? Gabbara jechuun sila akka seeratti daldala osoo hin taane ulfina. Gabbara jechuun kabaja walaati mire. Amma gabbara maal godhan beektaa? Gurgurtaa godhan. Gurgurtaa godhan. Dubartoota keenya nu jalaa gurguraara. Gurguran. Gatii irratti tilmaamanii kuni maallaqa qaba, kuni hagana qaba, kuni maal qaba. Yoo inni fakkeenyaaf ilmi yoo intala isaa jaalatee kadhatuuf dhufe maal qaba? Mana qaba, makiinaa qaba. Imaanni barana baay'isawee. Kanaan. Kan qabne fuudhuu hin danda'u jechuudha. Maaliif silaa akka seeratti gabbara jechuun ulfina warra waan akka birdilibsii kabaja haadhaa fi abbaa maalii san kennanii jennaan wanni ollaa fi warroota maddii jiranillee hunda itti kennanii yookaan uffisanii kan jedhaniif daara amma suuqii birdilibsii banuu ammarratti sila gabbaruma kanaaf jedhame suuqii birdilibsii baname yoo nama baasa. Maal warri isa waliin guuree birdilibsii banuuf kanaafuu amma gabbarri hafuu qaba jettee yaadda? Gabbarri akkanaa kun hafuu qaba. Ulfinatu iyyuu jiraatu qaba malee gabbarri hafuu qaba. Dubartoota gabbara guddaa naaf kennamu malee maallaqa guddaa naaf bahu malee hin fuudhu jettuuf mee abbaan dukuree ergaa dabarsu? Shamara amma gabbara guddaa yoo nan gabbarin akka ibalu fuudhetti akka ibalu heerumtetti yoo ati nan fuudhin sittiin heerumu jettuuf ergaan ani dabarsu akka ibalutti sirbaan morma nama jallisaa jedha. Akka ibalutti sirbaa akka ofiitti sirbanee baalaansii nama jaalattee yookaan nama itti heerumuu hedduu sallaaltee hagam qabaa hagam dandayaa wanni inni naan gabbaru sun ammoo osoo naan gabbaruu baatee booda jireenya keenya keessa wayita walitti dabalamne yoo hin godhanne sochii ittiin goone akkam jettee sammadaaltee jireenya keenya fuulduraatiif laaluu qabda malee na argin booda na dho'isiif iddoo waan ta'eef na argin gaafa cidhaa sun ammoo gaafa jireenyaatiif siif hin taane na argirra dhugaadhaan waliin jiraachuu walitti dabalachuu wayyaa. Kuni abbaan dunkuree ergaa dubartoota keenya gabbara akka malee nuuf kennamu malee hin fuunu jettanii umrii keessa lakkaa'aa jirtaniif ergaa dabreedha. Ergaa bareeda. Actually amma aadaa dabreetiin wanni kun gara biizinaasaatiitti jijjiiramee jira waan ta'eef gabbarri dhiira irraa haa hir'atu qannasaa fi gadi buusaa fi dhiirri hunduu fuudhuu qaba. Dargaggoon hunduu fuudhuu waan qabuuf gabbarri haa hir'atu jennee irra dabarreetiin jirra. Yeroo hedduu namni miidiyaa irratti nama kufalchiisu, nama buhaarsu, nama bashannansiisu, madda kolfa namaa namni ta'u hin gadduu namoonni jedhanii yaadan jiran abbaan dunkuree nama kufalchiisaa kanaafuu hin gadduu. Nama kufalchiisaa inni gadduyyuu akkamitti gaddisila? Inni nama iyyuu buhaarsumi ofirrayyuu darbee nama bashannansiisa jedhanii yaadan. Namni akkasii yaadami? Dhugaadha. Mee akkamiin yaadda? Kiyya bakkeessa ati teessisa nootaa isii deebisa teessan naaf deebisa. Yaa anamma namni miidiyaa kanarratti nama kolfisiisu yookaan nama bashannansiisee waan jedhu kun ilma namaati. Osuma gaddu gadda san irratti
miidiyaa kana kun hojiif hojjeta kun ammoo waan dandeettii isa keessa jiru ittiin calaqqisiise namni akka bu'aaree waa wayii irraa fudhatuuf madaa keessa isaa san gadi dhooyfatee uummata ofii gammachiisuudhaaf bohaarsuudhaaf hojjeta malee namni hin gaddine hin jiru addunyaa kanarra. Right. Sirriidha. Actually maal inni miidiyaa irratti namoonni kontentii wayii yaada wayii qabatanii gadi bahan jireenyi isaanii guutuun yaaduma miidiyaa irratti calaqqisiisan san itti fakkaata. Amma fakkeenyaaf ati Abbaa Dunkureen beekamta. Abbaan Dunkuree namni jaarsa jedheetiin fudhata jireenyuma kee jiraatu saniyyuu akkaataa sanii waan jiraatu itti fakkaata. Namoonni jaarsana jedhanii yoo si amanillee dhageessanii jira gurra namoota. Kanaafuu namni aartii keessa jiru hunduu haala jireenya dhuunfaa ni qaba. Istaayilii, laayif istaayilii ofii ni qaba waan ta'eef haala jireenya ofiitiin jiraata. Kanaafuu hin gaddu jechuun hin danda'amu. Addunyaan yeroo hedduu nama gaddisiistu waan ta'eef. Sirriidhaa miti? Addunyaan nama gaddisiisti, addunyaan hin guutu yeroo takka kolfaa yeroo takka gammachuu waan taateef gadduun waanuma jiru jireenya kana keessatti. Kanaaf akkasitti hubatoo osoo hin taane akkuma ofii gisee garii yeroo garii kolfaa yeroo garii waanuma kolfaatu yeroo gadda keessa jiru bar namni yeroo amma nama kolfisiisu kana yeroo daawwatu yeroo gadda keessa jirutti waan kolfaa san haga fedhe osoo dhaggeeffate iyyuu miira guutuudhaan dhaggeeffate itti gammaduu hin danda'u. Maaliif gadda keessa waan jiruuf. Abbaa Dunkuree cheers. Cheers. Afaan Oromootiin cheers gumbaa'innis. Walitti buusu. Sadii cabsanii baddaa isaanii. Eeta abbaatu. Abbaa Dunkuree amma irratti wanti kun yaachisaa waan natti ta'eef si gaafadha. Baalee lafa immoo gosa. Baalee fi siikoo mandoo tokko immoo garagara. Isa irratti sirriitti haasa'uu barbaade. Baalee lafa. Baalee lafa. Baalee lafa hunduu ilmaan arseeti. Ilmaan arseeti. Amma fakkeenyaaf lafti Baalee Gadabi Diidaa lafa sadiin tana jira. Uummata Arsii ka Baalee fi Diidaa fi Gadabi jiraatu jecha lafti sadiin tana. Baalee ilma Arseeti. Sikkoo fi Mandoo yeroo jedhan Arsi ilma lama qaba. Sikkoo fi Mandoo. Sikkoo Mandoo. Kanaaf Baalee lafa malee gosaa miti. Waan kanarratti yeroo hedduu miidiyaa kanarratti miidiyaa irratti baay'ee faca'a. Baay'ee wal mormaa ture namni. Arsiin amma laga waabee gamanaa fi gamas jedhamteetiin waamamti. Dura irratti seenaan akka kaa'utti jechuudha. Amma garuu nuti siikoo mandoo jalatti irra madamnu Baalee of dandeettee biyyaa namoonni jedhan jirani. Wanni suni waa lama of keessaa qaba. Tokko waan namni hin beekintu jira. Biyyaa fi gosa addaan hin beekne namni. Fakkeenyaaf biyyi tee eessa? Gosti tee maali? Waan jedhamu jira. Biyya jechuun ilmi namaa tokko gaa gosaan biyya hin jedhu biyyatu iyyuu biyya. Lafatu biyya malee eenyummaa kee kan ibsu gosummaa keessani. Gosummaan kee Arsiidha. Lafti ati irra jiraattu Baaleen illee taatu eenyummaan kee hundeen kee namummaa kee keessatti kan lakkaa'amu sun Arsiidha waan ta'eef arsooma qorsooma waa'ee lafaa as keessa galchuun gaafa jennu Gadabillee biyya of dandeenye jechuun dandeetti warri lafa Gadabi irra jiraatu warri Diidaa irra jiraatullee nuti Diidaa addatti of yaamuu hin dandeenye jechuun dandeenya warri Baaleellee akkasitti yoo deeme addaan wal qoodee lafaan deemu wal qoqqooduu ta'aa jechuudha. Abbaa Dunkuree wanti kun miidiyaa irratti hin baane namoonni keessaan garuu maal jedhanii Baalee of danda'uu waan barbaadeef afaan ofii uummateetiin jirti coomina fa'aa jedhanii nama waamanii jedhan. Amma fakkeenyaaf Isaam Shoo daawwadhaa afaan ijoolleen Baalee amma fayyadamtu kanaan naa garagalchitee daawwattoota kenna.
Daawwattoota keenya. Afaan amma coomina sananii beektan beeku. Afaan araadaa jechuudha afaan onnata. Abaaduun kuree gaaffii gabaabaa deebii gabaabaa maallaqa moo beekumsa caala? Beekumsa yeroo jennu amma fakkeenya maallaqa moo beekumsatu caalaan tuni waa lama of keessaa qabdi. Maallaqa yoo hin qabaatin beekumsa qabaateef bu'aa hin qabu waan ta'eef ani maallaqa caala jedhee yaada. Yeroo ammaa kanatti yeroo amma jiru kanatti yeroo amma jirutti maallaqa caala. Garuu akka dhugaa jirutti beekumsatu caala. Beekumsa immoo maallaqa malee bu'aa. Amma ati deebii lamaanuu na deebisaa jirta garuu beekumsa caala garuu maallaqa caala hojjete tokko hin filanne. Beekumsaa fi maallaqa keessaa tokko filachuun dirqama. Beekumsaa fi maallaqa keessaa ani maallaqa filadha. Maallaqatu siif maaliif namni waan hin qabne filata waan ta'eef. Waan hin qabne filata. Beekumsa hin qabda yaa maallaqa waan barbaaddu. Ani maallaqa filadha. Namni waan hin qabne filataa. Beelladoota manaa keessaa beellanni ati jaallattu maalillee? Beellada manaa keessaa adurree sirriitti jaalladha nama. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Okay, sababa addaa qabdaa? Sababa addaa kama waliin qabnullee ta'a akka isiillee addatti qabu. Adurreen gaafa maatii ofii keessatti maatii ati adurree takka fakkeenyaaf dhalattee yeroo guddistutti akka keetiitti akka nafa keetiitti antee si olii rafti. Antuun immoo diin ilma namaatii mire antuuta sirraa ittistii waan mana keessatti illee akka ilmaatti si waliin akka maatii keetiitti sitti dhiqattee sitti maxxantee si waliin jiraatti. Wanni mana keessaa beelada mana keessaa namatti madaqu adurree maa Yusuf Ritti? Adurree maa. Harree jechi jedhu arraba. Namoonni hedduu arraba biraa hoonatti fayyadaman harree jedhaan arrabsaa jedhaan. Maaliif akka harreetitti of ilaaluu barbaada dadhabbiin akkanatti hin dhagahamne jedhaan harree jechi jedhu arraba hin ta'a. Harree jechi jedhu akka lamatti ibsama amma. Harree jechi jedhu harreen faayidaa guddaa qabdi. Silaamu jechi harree jedhu kun arraba ta'uu hin danda'u ture. Maaliif harreen dandeettii waa hundaati. Sii baatti, waan ba'aa itti fe'attaa, si tajaajilti. Hanga barbaadde irratti feetus diktaatarummaan qabdu waan feete yoo irratti feeteetiin hin jette deebii siin kennitu yookaan ammoo amalli si badaan ka addaan jiru jechuudha. Harreen dandeettu si tajaajiltu fakkeenyaaf wanni isin harree yoo jedhanii nama arrabsan namni itti gara biraatti fudhatuuf maaliif harree waan hunda dandeettuuf yookaan fayyaalitti taateef harree jecha jedhu san bakka itti fayyadamu amma irratti hin beeytaa mire akka gowwaatitti waan ilaalaniif amma achirratti jecha wayii leenca leenci silaa diktaatorami garuu namni gootummaa kee si ibsuu barbaade si faarsuu barbaade ati leenca goota garuu leenci bu'aan inni ilma namaatiif kennu. Jireenyaan walitti hin dhufan. Iddoon ilma namaa ni nyaata. Ni nyaata. Harree sanuu nyaata. Bineensa nyaata. Wanni inni nyaanne hin jiru. Diktaatora. Garuu leenci kabajamaadha ilma namaa biratti. Harreen garuu itti fe'ataniitiin waan hundaan isii dararan suni tuffatamtuudha. Tuffatamtu. Akka arrabaatitti. Akka arrabaatitti ilaalan. Garuu kanaafuu leenca akka arrabaatitti fayyadamnu harree ammootu gootummaa ibsuudhaaf yookaan ammootu harree kabaja kanaafuu harree jennee wal kabajuu qabna malee wal arrabsuu hin qabnu jechuu jaalanna. Adurree fi harree keessaa kamtu filatamaa ta'a? Lamaanuu naaf aarsaa jirta. Amma harree san harreen tuni bu'aan isii qabduu fi wanni isii jibbanii ittiin nama arrabsaniif kun maali jedhu irratti harreen jibbamuu hin qabdu sila babaatti san irratti mire adurree fi harreen filannoo lamaan keessaa moo? Filannoo lamaan keessaa itti siifaa dabalu ati silaa abbaa dunkuree ta'uu baatte yookaan immoo nama ta'uu baatte adurree immoo harree ta'uu barbaadda. Sila deebii kan akkamitti deebisa beekta osoo abbaa dunkuree yookaan nama ta'uu kiyya kana filannoodhaan gadhuuf taate sabni akkasitti sitti filadhee akkasitti tokko keessaa kanatti lamaan keessaa tokko adurree ta'uu barbaada. Adurree ta'uu barbaada. Hantuuta nyaatu jaalladha. Hantuuta nyaatu miti. Tajaajila diina waan nama miidhaa tokko namarraa ittisuudhaaf adurree ta'uun. Gaa'ilaanis wal qabate jireenyaanis wal qabate dhiira gorsa wayii kennime dhiiraaf. Suleemaan hin taate osoo hin taane abbaa dunkuree taate. Abbaa ilmaa taate. Gorsi ani. Akka jaarsaan. Akka jaarsatti ammoo ijoolleetti agartaniitiniin
Jireenyi ilma namaa kuni gammachuu fi gadda jedhan. Isaan lamaan kunniin yaadda ofii yaada jedhan. Tokko dhukkubsatee dhibee waliin ciisa. Kun ammoo gammadee qalbii ofii jiisaa jedhan. Kun hunduu murteedha. Murtee isii ganama. Kana beekuu qaba hundi ilma namaa. Isinillee ijoolleen tiyya jecha akka abbaa dinkureetti yeroo isinitti himeetiin hin jedhu ilmaan lafaa ol dhufaa jirtan dargaggeessi babbareedaan jireenya keessan keessatti gaarii yaaduu qaba. Wanni isin barbaachisu wanni isin irraa eegamu gaarii yaaduu namaaf tola ooltummaa waan gaarii yaaduu fi guddinaaf tattaafatu san irratti hundooytanii jireenya keessan sochii osoo waan wahii hin tuffatin uf hin tuffatin eenyummaa keetiin uf hin jeeqin eenyummaa uf hin laalin kabaja kee osoo uf hin dhoorgin namas kabajjee ufis kabajjee irra caalatti immoo waan hojjettu san kabajjee kaayoo keetiif bakka guddaa kennitee jireenya kee gara duraa jijjiiramaaf hojjettee ka rakkoo keessa jirtus rakkoo keessaa bahu ka ammoo dalaydee dalagaa harkaa qabdullee dalagaan tee sun akka daran cimtee galmasiif geettuuf karoora kee gaarii yaaduudhaan itti deemaa isiniin jedha. Thank you. Galatoomii Abbaa Dunkuree ergaa bareedaa dargaggootaaf dabarsiteetiin hin jirta. Gorsa san keessatti anillee dullummaa umrii hanga kee hin geenye dargaggoota anis dargaggoodha waan ta'eef gorsa kee dhalattee barabboo? Sabaa sabaatti dhaladha ani 92tti dhaladhe. Maali? Bara sabaa sabaatti miilaan lafa deemta nas beeka gurbaa gajjala. Maal nu kunoo Bakarii shaalee kagar ollaa keessanii isa waliin gaafa ati harka haatee qabatteetiin hin deemtu si beeynaa miti nu karaa. Hin dagattan. Dagatti hin dagattan. Umriin adeemtu malee man gaafa ati quluu abbee jalaa cabsite si beekaan. Allah Allah. Iccitii kana hunda beeytanii. Maarree amman dubbannu jenneeti malee waa meeqa jira. Amma mee usa kana uummata biraan gahuu hin qabnu. Abbaa Dunkuree goota jechuun siif nama akkamii? Namni ati goota jettuun nama akkamii? Ani nama goota jedhuun nama obsa qabu. Nama abdiin kunne waan beeku qofa dubbatu sun taane nama waan dubbatu beeku nama waan hojjetu san bakka guddaa kenneefi kaayyoo isaatiif tattaafatudha goota jedhamu. Nama akkasiitiin goota jetteetiin yaadda. Ayyee gootummaa sirriidhaan ibsite. Artistoota afaan Oromoo kan lubbuunis jiran ta'uu danda'a kan lubbuun hin jirre keessaa artistiin ati baay'ee dinqisiifattuu fi fakkeenya godhattee hojii aartii kana keessatti dhuftee sirba hin sirba jettee yommuu yaaddu ka'umsa godhattu artistiin baay'ee dinqisiifatte innu. Artistiin baay'ee ani dinqisiifadhuu fi daa'imummaa kiyyarraallee jaaladhu kan lubbuun jiru Umar Suleeymanii fi Muktaar Usmaan kan lubbuun dabran ammoo Hacaaluu Hundeessaa Alii Birraa baay'ee tokko dinqisiifadhaallee. Artistoota nu hunduu jaalannu kan maqaa eerte araada maalii qabda? Araada maalee abbiyaa waloole dawaa dawaa. Araada maalii qabda jettee? Araadni ani qabu araada nyaataati. Araada nyaataati. Araada sirriitti nyaata qaba. Akka malee nyaata? Nyaata hin jaaladha. Hin jaaladha. Hin qal'anne malee. Kan nyaatu eessa deemaa gaaffii hoosii ta'e. Kan nyaatu bakka deemu sana iyyuu hin dhabee. Araada nyaata sirriitti nyaata. Malee araada biraa. Buna dhugaa. Waan biraa. Amma walaloo yommuu barreessitu wanti muudii aartii keessa si galchu maalinni? Yeroo walaloo keessa barreessu muudii keessa wanni na galchuun fakkeenyaaf walaloo yeroo barreessee jedhu sanitti guyyaa namaaf dhufu jira walaloon. Guyyaa walaloon kun sammuu kiyya kana keessatti naanna'u. Kanaafuu walaloo yoo hojjetuudhaaf kaatu nyaattiituma itti seenta. Walaloon nyaata nyaadhee buna dhuge taanaan ol jedhee barreessuudhaaf ani muudiin biraa kan barbaadu hin jiru. Haadhatee akka baay'ee jaallattu ni beeka. Mee haadhatee akkamiin ibsita? Wareegamni isiin jiruu kee as geessuudhaaf kafalte maalinni carraa kanaan jaalala haadha keetiif qabdu fi haadholii teenya hundaafuu jechoota ta'an mi'aawoo. Haadha jechuun jireenya. Haadha tiyya kana jedhee galata waan kana kanaan maqaa yaamee waan ittiin ibsuyyuu hin qabu maaliif wanni isiin madaalu hin jiru addunyaa kanarra. Baay'ee jaaladhaanii waa hedduu keessatti sadarkaa kanarra gahuu kiyyaan namni beelaa fi dheebuu keessatti illee na waliin
dabarsee yeroo ani gaddu na obsisiisee yeroo ani gammadu na waliin gammadee jireenya kiyya asii nagaan as ga'u na taasise haadha tiyyaa jechaa fakkeenya rabbii gaditti. Haadha jechuun ilmi namaa kamiyyuu haadhaan waan qixxeessu hin qabu. Keessattuu ani haadholeetti deessee addunyaa kanarratti jirtu hundaaf galanni isaanii jannata haa ta'u jedha. Addunyaa irratti gammachuu fi milkii ilma isaanii haa argan jedha. Kabajni haadha kiyyaaf qabu eenyuun iyyuu hin qixxeessu. Lubbuu tiyyaa haadha tiyyaaf jedhee lubbuu tiyyaa hin kenna jechaan. Maaliif oolmaa guddaa naa ooltee jirti. Na waliin rakkattee jirti. Ufii beelayaa ana nyaachisaa na guddistee natti dhabdee natti ifaajjee na barsiifattee yeroo ani tattaaffii godheetiin waa jijjiiruu hin dandeenyetti na guddifachuudhaaf jettee bu'aa cehee hedduu keessa seentee jirti. Waa'ee haadha tiyyaa kana jedhee waan isiidhaan madaaluu hin qabu addunyaa kanarra. Haati tiyya rabbi umrii naa dheeressu akkasuma haadholee teenna hundaaf rabbiin addunyaa kanarratti milkii haa taasisuu fi warra du'an ammoo warra jannata rabbi isaan haa godhu jedha. Kabajni haadha waliidhaaf qabu kana jedhee ibsuu hin danda'u. Abshir carraa kanaan miidiyaa irratti haadhatee galateeffattee beektaa? Yaa. Abshir. Wanti guddaan isin lubbuun jiraachuudha. Haati yoo lubbuun jiraatte jireenyi baay'ee namatti hin ulfaatu. Mee carraa kanaan haadhatee galateeffadhu. Carraa kana siif haa kennu. Yaa kanaaf jiraattu jireenya ofii guutuu ana gammachiisuuf tan ofii gadditu harmee too deessee too haadha gaafa rakkoo homaa hin yaadda'in har'arraa waa'ee koo baay'ee miira ittiin ibsu san irratti xiqqoo dhiifama naa goota. Haadha tiyyaan kana jedhee si wanna jechuun danda'u. Gaaffii filannooti lamaan keessaa tokko filachuu qabda. No kana hin filadhu na hadabroo jettee ammootu adabbiidha qabda waan taateef maqaawwan ani si waamu lamaan keessaa tokko filatta. Artist Umar Suleemaanii fi Muktaar Usmaan keessaa. Umar Suleemaan. Nuhoo Gobanaa fi Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa fi Dooktar Artist Alii Birraa keessaa. Filannoo naa godhe. Filannoon godhu inni adabamta waan ta'eef adabbii godhama ishee. Eebbisaa Addunyaa fi Hacaaluu Hundeessaa keessaa. Rabbi har'a. Eebbisaa Addunyaa fi Hacaaluu Hundeessaa keessaa inni filatta. Adabbii siif godha. Eshi Galaanaa Gaaromsaa fi Ittiqaa Tafarii warroota lubbuun jiran keessaa. Galaanaa Gaaromsaa fi Ittiqaa Tafarii. Ittiqaa Tafarii. Galaanaa Gaaromsaa fi Ittiqaa Tafarii adabbii naa godhe. Eshi Leencoo Gammachuu fi Galaanaa Gaaromsaa keessaa. Galaanaa Gaaromsaa. Galaanaa Gaaromsaa fi Qamar Yusuf keessaa. Qamar Yusuf. Qamar Yusuf fi Alii Saabit keessaa. Qamar Yusufii fi Alii Saabit keessaa. Alii Saabit. Qamar Yusuf. Qamar Yusuf. Qamar Yusufii fi Kadir Martuu. Kadir Martuu. Siibooyii fi Abbaa Shittoo keessaa. Abeet. Siibooy Abbaa Shittoo lamaan keessaa. Adabbii naa godhe. Kanan deebisu. Kanan deebisu. Ibroo Ibsaa fi Sooninaan Adam. Adabbii godhiisallee. Daayirektara kiyyatu dhiyeessee gaaffiiwwan. Daayirektarri kee gaaffii ajaa'ibaa naa dhiyeesse maaliif? Gara adabbiitti adeemna. Hayyee. Adabbiin jalqaba daayirektarri kiyya ereef adabbiiwwan naa fi maatiin ture. Adabbiin jalqaba sagalee durbaa fakkeessitii booyii. Sagalee durbaa. Durbi akkamitti bootti? Sila sagaleen durbaa takka badaa akkami? Durbi yoo bootti akkami bootti? Akkasii miti? Mee irra deebi. Seeraanoo naannoo adabamiin adabbii biraa si jijjiiruuf deema. Sagaleen durbaa. Ta jijjiiru ammootu tatanarra irra cimaadha. Haatee durbaa innaan dur kaayee. Eesuma finnaan sagalee durbaa kana mala jedha.
Mee durbe akkamitti bootti sammuu kee keessa hin jiru? Ijoollee maaluma qabu osoo gaafa duraa akkamitti onnaa ta'uu baadhe wallaahi amma baay'ee garaa na nyaata. Jetti durbe. Gaaffiiwwan hedduudhaaf adabbii na adabii naan jettu waan ta'eef adabbii lammaffaatti adabaru. Narraa leerrisaa adabbii kan xiqqoo isinitti baay'ata. Adabbiin lammaffaa meeshaa wayii karaa irratti si jalaa bade. Rifaatii kee akkamitti ibsatta? Meeshaa wayii meeshaa kamiin? Meeshaa wayii karaa irratti fakkeenyaaf bilbilatu hattuu si jalaa fudhate. Yeroo sanitti rifatte. Rifaatuu san mataa qabadhuuti iyyaatiin hin ibsadduudha. Hattuu silkii na irraa fudhattee mobaayila wannaa keessatti hin deema. Osoo karaa deemaa jiru silkii na harkaa fudhattee jirti hattuun. Kun immoo bilbila xiqqishuu. Guddaadha? Kuni bilbila xiqqishuudha. Diraamaa osoo hin taane bilbila hattuu si jalaa fudhattee yeroo sadiitti rifatteetiin hin jirta. Mataa qabattee u'u jettee iyyita. Adabbichi akkasi. Namni ni yaa'ee silkii gatu. Gara xumuraatitti dhufneetiin hin jirra Abbaa Dunkuree. Ergaa xumuraa yookiin ammoo jireenya kee keessatti namoonni galateeffachuu barbaadu yoo jiraatan carraa siif haa kennu. Hunda duratti akka ani guddadhee sadarkaa kana ga'uuf utubaa jireenya kiyyaa kanaa ta'aa turte haadha tiyya hunda dura galateeffachuu barbaada. Itti aansee abbaa kiyyaa, itti aansee immoo haadhaa fi abbaa kiyya, itti aansee hawaasa namoota jireenyaanii jiraataa dhufe keessatti na cinaa dhaabbataa turan eessuma kiyya hedduu takka galateeffachuu barbaada. Kanuma. Ayyee galatoome Abbaa Dunkuree waamicha keenya kabajjee asitti waan argamteef turtii bareedaa waliin taasisuu kennaan hedduu gammadeetiin hin jira. Maqaa daawwattoota Isaam Shoodhaan hedduu galatoomii sin jechuu jaalanna. Galatoomaa isinillee hedduu takka isin jaalanna. Daawwattoota keenya Isaam Shoo keessummaa biraa waliin torbeetti aanu hanga wal arginutti fayyaa nagayaan nuuf tura jechuu jaalanna. YouTube chaanalii keenyaaf haarawoo taatan subscribe gochuudhaan nu hordofaa maatii nuuf ta'aa jenna. Horaa bulaa uffalaa deebanaa torbaan milkii isiniif haa ta'u. Abbaa Dunkuree waamicha keenya kabajjee asitti waan argamteef hedduu nuuf galatoomii turtii bareedaa taasisnee maqaa daawwattoota Isaam Shoodhaan galatoomii sin jechuu jaaladha. Naaf jiraadha. Illee naaf jiraadha. Asitti nu affeertanii yaamuu keessaniif hedduu kabajamaa ulfaadha. Deebanaa horaa bulaa.